Allahu Akbar. Ustaz Muktariif Ustaz Badruu asitti argamtanii badhaasa kana nu kennitanii abbaan sagantaa keenya nu xumuru du'aaidhaaf ergaa qabu dabarsee azaaniin bayachumaan salaatamee gargar baan Allahu Akbar. Inshallah akka jamaa dargaggoota booreetiin qophaa'e dargaggoota muslimaa booreetiin qophaa'e badhaafamaan sagantaa beekamtii keenya har'aa inni jalqabaa majlisa yeroo duraan ture keessattis dura bu'ummaadhaan haala gaariidhaan hojjetaa kan turan bakka immoo yeroo dargaggoon ijaaramu kana sagantaa hunda irratti argamuudhaan sagantaa dargaggoo kana irratti argamanii jajjabeessanii amma ijaaramutti biraa nafne eega ijaaramees biraa nafne waan hundaan nu biraa dhaabbataa kan turan imaama masjiida kanaa kan ta'an Sheekh Mustafaan gara kanatti dhufuudhaan badhaasa kana fudhatu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kun beekamtiidha diinii irratti jabaadhaa ammas ummata keessan bira dhaabbadhaa jechuudha malee waa walii gochuu osoo hin taane akka namni gara fuulduraattis jabaatuu fi badhaasa kana dhufanii namoota badhaasa kennan irraa nuuf fudhatu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Egaan ittaansuudhaan lammaffaa irratti immoo akka masgiida kanaatti akka dura bu'aa koree masgiida kanaas ta'anii yeroo akka jaarsa biyyaatti immoo majlisnis isaanitti haajomee jedhee akka majlisaattis deemuudhaan araara irratti bakka hundatti hirmaachuudhaan bu'aa gaarii buusaa kan turan manguddoo keenya Sheekh Xaahir Hasan abbaa jaarsaa ta'anii hadhaa akka masgiida kanaatti badhaafamaa jamaa tokkummaa dargaggoota muslimaa booree ta'aniiru as jiru irratti fakkaata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sagantaan beekamtii kan qophaa'ee jedhee akka magaalaa Jimmaa ganda booreetti dargaggoo muslimaa booree qindeessuu fi utubuu keessatti shoora olaanaa taphachuu keessaniif gumaacha guddaa gootaniif baankii hijiraa fi tokkummaan dargaggoota muslima booree waliin ta'uun waraqaa galataa fi beekamtii isinii kenneera. Koree daawaa ganda booree. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dura bu'aa koree daawaa ganda booree Sheekh Ahmad Badura. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baankii hijiraa wakkam baankii keenya guddifadhu. Allahu Akbar. Umura irratti waamicha kabajdanii waan dhuftaniif galatoomaa. Islaamni haqa waamicha irratti waamamee owwaachuu walirraa qabaa. Fuuldurattis jamaan tokkummaa muslimootaa ganda booree kan dargaggoo waliin jiraadhaa wajjiniin hojjedhaa isiniin jenna. Milkaa'uu ulfaadhaa. Ispoonsara keenya immoo baankii hijiraa aksiyoona adda addaa gurguruudhaan muslimootaaf gargaarsa adda addaa gochuudhaan nutis immoo akka islaamaatti islaamaan hojjetamaa muslimootaan nuuf tajaajilli kennamaa jira waan ta'eef dursa irratti kan fayyadamuu qabnu baankii hijiraa wakkam akkasuma miti inshallah sagantaan keenya akka bareeduuf namni sagantaa kanaaf dhufe akka dheebotee hin galleef bishaan bituudhaan sagantaa beekamtii adda addaa qopheessuudhaan nu bira dhaabbatanii jiru. Waan dandeessan hundaan bira dhaabbatanii baankiin kun akka baankiiwwan biyya keenya keessa jiran sadarkaa irra ga'an nu ga'uuf wajjiniin hojjennu malee boodatti nu jalaa hafaa yoo Rabbi jedhee waan kana irratti waliin gallamu hin galu. Allahu Akbar.